Fayaan faaya, fayaan faaya, fayaan faaya. Yaar kana talaaliin pooliyoo jala qabnee jira. Keessattuu yakka fayyaatiitti waan hojjetamu tokko ittisa lammaffaa yaaluudha. Ittisa keessatti tokko qulqullina naannootiif dhuunfaa eeguu akkasumas mana fincaanii ijaaratanii itti fayyadamuudha. Lammaffaa immoo dhibeewwan adda addaa talaallii kennuudhaan ittisuudha. Dhibeen pooliyoo kun daa'imman waggaa 5 gadi laamshisuudhaan laamshisaa bira taree ajjeesuudhaan rakkoo irra kan geessuudha. Sanumarraa ka'uun akka addunyaatitti akka biyya keenyaatitti akka godina keenyaatitti talaalliin kun kennamaa jira. Guyyaa 14 har'arraa jechuudha. Guyyaa 17tti kennama. Kuni guyyaa 4f tura. Haalli itti kennamu manaa manatti daa'ima hunda biraayyuu gahamuu qaba. Bakka hundaa gahamuu qaba. Daa'imman talaallii kana fudhachuun mirga isaaniiti. Abbootiin ammoo talaalchisuun dirqama jechuudha. Talaallii kana ammoo milkeessuuf namni marti isaatu hoggasaan isaa ta'uu hawaasnis tumsa guddaa gachuu isaan irraa eegama. Daa'ima fayya qabeessa barsiisuu irratti illee nu gargaaru. Daa'ima boru biyya kana dhaalu, biyya kana bulchu, biyya kana guddisu, siyaas dinagdee biyya kanaas ol kaasu uumuudhaaf fayya qabeessummaan barbaachisa. Kanaaf talaalliin amma pooliyoo kennu kun immoo gahee guddaa shoora guddaa waan qabuufi uummanni hundi tumsa bakka jiru goone hoggansi kennas iddoo jirurraa kana sirriitti cimsee qabatee akkuma nuti hadha guyyaa hadhaasii jalqabne kana aanaa jiru hunda irratti ganda 190 irratti hojiin kun akkuma eegaleen haga xumuraatiitti 100% dubbiin kun hojjetamee keessaa bahuutu irra jiraata kan jedhu qaba. Daa'imni kee talaallamuu fi dhukkuba amma laamshaa jedhamu kanarraa irraa ittisee talaalliin kun jechuudha. Mucaan kee akka jajjabinnaa fi qaama sirrummaan akkanaa guddatu hawwiirraa qaba jechuudha talaallii kanarraa. Talaalliin kun pooliyoon bu'aa baay'ee qaba. Daa'ima miila laamshessuu, harka laamshessuu fa'aa danda'a. Kittibaata mana yaalatti fudhataniin dabalata kan fudhatan daa'ima ofiitiif fayyaa daa'ima ofiitiif bareedan jedha. Harka laamshessuu, miila laamshessuu waan dhibee akkasii waan ta'eef kanaafiyyuu amma immoo egaa talaalchisee immoo dhibee akkanaarraa na bilisa taati jedheeti jechuudha. Faayidaan talaallii kana dhibee laamshessaa irraa ittisuuf. Talaallii kanarraa guyyaa irraa eegnee mana teenyee talaallii kana ijoollee keenya fudhachiisnee talaalliin kun baay'ee gaariidha. Ijoollee keenyaaf fayyummaa isaanii fi barbaachisaadha. Haalli dhukkuba kana qaama ijoollee kan laashimsuu kan wantinaa ta'u waan dhibee garaagaraatti horii kan rakkisu waan ta'eef kanarraa akka isaan fayyaniif baay'ee bu'aa guddaa waan qabuuf itti gammanne. Talaallii kan inni barbaachisuu fi dhibee ijoollee qaama laamshessaa dhukkuba qaama isaanii laamshessuu fi irraa na eegalee mucaafuu talaalchifadha. Hawaasi ga'ee inni qabu ga'ee guddaadha. Ijoollonni talaallii hundumaatti yeroo isaa eeganii talaalchisanii daa'ima fayyaa buleessa argachuudhaaf yeroo hundumaatti yeroo isaa eeganii sa'aatii isaa eeganii daa'ima isaanii talaalchifachuun barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya akkuma qabamee jiru kanatti yeroo hundumaa iddoo isaa isin barbaachisu argamtanii daa'ima keessan akka talaalchiftu. Eeganii talaalchisuu qabu. Mana isaa keessatti balbala isaatti yaa'ee akka talaalchifatu jedhee yaada hunduutu nafiin tokko keessaa nafiin yaada kakootti bu'aa guddaa bu'aa gaarii waan qabu. Muniiraa Kadiir jedhama. Eksteeshinii fayyaa ganda gaaraa irraati. Talaalliin pooliyoo kun ammoo daa'imman waggaa 5 gadi hanga amma dhalatanitti kan jiran kan kennamudha. Warra mana barumsaa gahe ammoo mana barumsaatitti kenninee fi ergasii ammoo manatti deemnee kan amma dhalatanillee nama maraafu ijoollee waggaa 5 gadi manatti argaman hundaafuu kennuuf qophiidha jechuudha. Fayaan faaya, fayaan faaya, fayaan faaya.